Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kooti. Nagayaa fi rahmanni rabbii bakka jirtanitti simbira haa jiraatu jecha barumsa gabaabaa akkuma waliin duraan beeknu barumsa gabaabaa wahii qabadhee isinii dhufee barumsi sunilleen isin fayyada. Hagadhuma viidiyoo kanatti akkan waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Akkuma beekamu ammaan dura namni keenya keessattuu shamarran namni viidiyoo isiidha viidiyoo qullarraa qabee viidiyoo isiita adda addaa yookiin suurumaahu isii hoggaa hundi yeroo baay'ee nutti dhufti. Namni social media kanarra olii qaxoofa jechuudha. Waan saniif waan furmaata jedhama waan furmaata ta'a jedhee waan yaade takkan qabadhee isinii dhufe. Isiin sunilleen irra baay'ee nama keenya wal bira jiraatee viidiyoo osoo wal waraabuun tahin walirraa fagoo taa'ee karaa social media kanaan wal waraabaa akka ture namni hundi ni beeka. Waan sanii wal qabata karaa iimootiin namni keenya iimoon siitingii bareedaa tokko qabatee dhufe. Siitingiin sunilleen abbaan fedhe viidiyoon dawwaltee akka feetetti illee yoo kawayinaa haasoftu taate akka namni suuraa kee iskiraashatti hin godhan akka namni viidiyoo illee si waraabuu hin dandeenyetti dhufee jira. Akkasuma qabatee dhufee jira. Isiisa waliin laalla akkamitti akka namni suuraa keenya yookiin viidiyoo nurraa waraabbachuu hin dandeenye waliin ilaalla. Tanuma akkanumattuu dhaamsa keenya nama walii bilbiltaniin tahee nama fedheehuu tahee karaa iimootiin siitingii keessan kana sirreeffadha. Karaa iimoo qofaan waliin haasawaan isiniin je'a. Jalqaba irratti yuutuuba keenya warri ilaa ammaa duratti maatiin tahin akka maatiin nuuf taatan kabajaan isin gaafanna. Bakka sarchi jettu ta gubbaa tanarratti abbaa bareentoo jechuudhaan haala kanaan barreeffattanii akka maatiin nuuf taatan isiniin jenna. Sorry sabakan kiyya du'aadha. Akka haala kanaan ilaa ammaa duratti nama ji'a tokko keessatti nama 200 maatii nuu ta'uuf deema. Yoo rabbi fedhe barumsoota adda addaa ka waan qoosa'aa fi barumsa adda addaa waliin qabannee ka dhihaannu tahaa. Hagadhuma viidiyoo kanatti laayikis godhaa, sabiskiraayib nuu godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa yoo isinitti tole nu jajjabeessaa isiniin jenna. Osoo oduu isinitti hin baay'ifne gara barumsa keenyatti waliin dabarra. Barumsi keenya ka'arrallee jalqaba pilaastoorii keessa seenneeti iimoo keenya abdeet yookiin haaroomfatuu qabnaa jechuu. Akka gubbaa tanarratti akkuma waliin beeknu iimoo jennee barreeffannaa. Iimoo jennee hoggaa barreeffanne haala kanaan nuu dhufa. Haaroomfadha abdeet bakka jettu tana oppiin akka taatutti haaroomfatuu qabna. Daqiiqaa muraasa keessatti qabbuuti. Hoggaa isin gannuu buutee irraa baate iimoo keessa seenna. Iimoo keessa seenneeti waliin siitingii keenya sirreeffannaa. Iimoon duraaniin qabdu haaroomfadha. Yoo haaroomsittan isinii fida. Profaayila keenya irratti gadhoofna jalqaba. Profaayila irra keenya irratti gadhoofna. Achi booda siitingii kanarratti dhoofna. Achi booda asirratti dhoofna.
asirratti dhoofna. Achi booda akkanatti nu dhufa ol harkiftaniiti asirra dhuftanii jechuu bakkitti amma nu sirreessuu deemnu bakka tanaa jechuu. Isii tana ni bantan egalee haala kanaan jirti dhuftanii bantanii jechuu. Namni bakka tana akkanatti bantan taanaan namni suuras isin kaafatuu hin dandayu. Akka feetanitti yoo waliin kaasoftan taatan viidiyoolee isin waraabbatuu hin danda'u. Ammallee nama waliin haasoftan karaa imoo keessan sirreeffadhaa asii waliin haasawaa jechuun dhaamsa kooti. Haga barumsa biraa qabannee walitti deebinutti nagaa yaa rabbii keessa jiraadhaan isiniin ja'a. Kunoo akkaataa kanatti akkuma isinitti mul'ata jeeti yaada. Ni mul'ata. Kunoo kaameraa kaasuunis dhorga viidiyoo waraabulleen hin hayyamamuu jechuu. Bakka tana banannaan kaameraallee namni iskiraashot sirraa godhatuu hin danda'u jechuu. Waan akkasiiti waan qabatamaa waan babbareeddu yookiin waan mudannoo adda addaa waan baay'ee YouTube kanarratti hojjanna haga dhufa viidiyoo keenyatti. Waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa.